makadama sirbati sirri sinna adam Ashamar kafuni akam nagaa jirtu har sirba Jorji Abu reaction godhu dhufne sirba Jorji Abu Tirrii sirna alamaa jeeson jechuudha isaa dhufne akkana gaa kashamara gaa Oji egale dunatu sirbe gamaram bisra digati lage biyoti da jose sisi bisra robatu tola robiti dodasi chakuchubu anatu nufe otambalara ebure hegelan samukas ebiya hipatage ultas Irba hasun sumbi makadama Irbati sirri sinna adam Hawa adama Kadamtu lafa na mai hawa adama Sirba aadaati aadaadhaan dalagame hedduu miidhagaa namoonni hedduun Jorji Abu maaliin afaan biyya kamii sirbee jedhaa jiran argaati jira Facebook irrattis maali afaan biyya kamiiti afaan wanti isin akkas jettaniif haasa'e jechuun sirbe isaatu wal hidhaadha akka namni sirriitti addaan hin galleef godheeti haasaa arraba isaa jechuudha kan sirbe malee osoo qalbiin dhageeffattanii sirriitti isiniif gala maal akka inni jedhaa jiru jechuudha isintu qalbiidhaan hin dhageeffatin sirbe afaan Oromooti sirbe afaan Oromooti isin garuu qalbiin hin dhageeffanne qalbiin yoo dhageeffattan maal akka inni jedhaa jiru yoo san isiniif gala kanaaf dhageeffadhaa isiniin jedhaan sirbi garuu natti tolee jira hedduu sagalee isaa hedduu bareeda sagalee ajaa'ibaa tana qaba sirba kam irrattu jechuudha sagaleen isaa namoonni tokko inumaa tokkichaa isaa dhufe jedhan koomentii irratti argeetiin jira koomentii viidiyoo isaa irratti tokkichaa sirba afaan Amaaraa sirba kana ni jirami isa fakkaataa bifaanillee jedhan sagaleen akkuma isaatti bareedaa maal jedhaniitiin irraa haasa'aa jiran warri afaan Amaaraa afaan Oromoon beekne jechuudha warri dhageeffate koomentii sirba Jorji Abu jalatti Vision Entertainment irratti jechuudha achirratti argee seenaatiin laalaa dhageeffadhaa sirriitti Jorji Abu hedduu isinitti tola bareedaadha yaa yoo itti yaani samoona kana booda jiru ajaa'iba tokko sirba bareeda baa jira aartiin Oromoo guddataa jira steepidhaan sirba bareedaa tokko Galaana gaaromsaa view isaa kuma miliyoona lama seenuuf deema akkasuma sirboonni kuuwwan Fayyisaa Furii miliyoona takka deemuuf deema Fayyisaa Furiis jechuudha Fayyisaa Furii lamma miliyoona kunne amma miliyoona guutuuf deema sirriitti ilaalamne keessattuu kan Fayyisaa fa'aa namoonni hedduun wal jalaa sheer goggoruudhaan wanta garaagaraatiin amma Jorji Abu kanas sheera osoo goggootanii guyyaa takka hedduu ilaalama garuu hedduu hin ilaalamneef ammas kan jechuudha aartiin Oromoo gara tokkoon guddachuu kan mul'isu namni keenya wal jalaa sheer godhee irraa reaction dalaguudhaani kanaaf hundi keessanuu reaction irraa dalagaa sirba afaan Oromoo akkaataa shubbisni arsii akkamiifaa kan jettan kanarraa barachuu dandeettan Tirrii kanarraa jechuudha ni barannaa akkasii shamarran akkana fakkeenyaaf akkana jettu shamarran akkana agartee amma laal mee Waalatu lafa namai hawa adama kan gagaati hoya ibora koliko kana na ife kini go bana emirga tolte paati tejete hati ama Windows kana tidalaga Natole jiranis hedduu natole jira Galatoomi Jorji Abu sin jenna aartii jechuun akkana sirba jechuun akkana waan yerootti sirboota keenya hammayyaa fakkeessuudhaan kanuma aadaa yeroo sirbanis kan aadaa san kan hammayyaa fakkeessuudhaan hedduu bareechanii dalaguun hedduu namatti tola haala kanaan itti fufi sin jenna Jorji Abu amma sirboota biraatiin qabsoodhaanis ta'ee wantu gargaraatiin si'eena akkasuma namoonni sirba Jorji Abu hin daawwatiin jiraatan Vision Entertainment irratti seentanii daawwachuu dandeessu sirba isaa sirriitti namni
share godhin ammoo koo jiraatan share godhaafi Share godhaa hundi keessa. dhaggeeffattanii sin bayna like tuqa akkasuma yaada keessan kennaa fi isaaf jajjabina hamilee ta'aaf sirba biraatii weellee biraatii akka dhufuuf isa jajjabeessa waan ta'eef seenaatiin like godhaa fi yaada kennaa yaada barreessaa fi Yaanni isin irra barreessitan sun isaaf hamilee ta'a. artistoota keenya kamiifuu hamilee ta'a yaadni akkasii sun nama kamiifuu kanaafuu yaada keessan yaada babbareeda yaada nama aarsu yookaan arraba yookaan maali sun ta'e jechuun sirba samuuna kana gadhiifamuu jiru hedduu dalagamuu jira bakka sirba aartiin Oromoo bara akkana guddattee xiraatiidhaa fi kiliipidha akkana guddattee dalagamtee hin agarre akka yeroo ammaa kanatti Magen hedduu takka dalagu jiranii hundi keessanuu share godhaa fi seenaa laalaa daawwadhaa share godhaa wal jalaa dabarsaa akkasitti namni yoo itti wal waame yoo wal affeertan keessaa yoo wal ergitan Facebook keessarra share gootan group irratti yoo maxxansitan sirriitti ilaalama sirri kamiyyuu amma sirboota habashaa gisee ilaaltu guyyaa takka miliyoona takka guyyaa dhugaadha miliyoona takka guutaa keenya ammoo guyyaa lama miliyoona takka amma jijjiramaa jirra amma bu'aa hedduu arginee jira aartii Oromoo dhugaa hedduu jijjiramaa jira akka fayyisaa san dhengata giseen harko hedduu takka na ajaa'ibe 1900 wayii anis guyyaa takkatti ka fayyisaa sun miliyoona beeksisa jedhee yaade duraa san bakka jechuun akka wanti godhu jiranitti waan miliyoona takka dabre anis akkas yaadee iyyuu ka fayyisaa san garuu hin laalamne akka silaa yaadametti hin laalamne fayyisaa kan silaa sirba laalamuu qabudha sirbi isaa sun mee akka seenee ammaa yoo ilaalleeni garuu yeroo hedduu irra deddeebi'ee ilaalee jira irra deddeebi'ee maaliif akka ilaalamii qofa beeku laala hundi keessa banaati laala akka heddummaatu akkasitti view isaa heddummaata akkuma 700 wayii akkanaa kuma dhibba jaalaa kuma dhibba torba miliyoona kan guutne hanga ammaatti garuu torban sadii ji'a tokkoof deemam torban sadii caalee jira kuma dhibba jaha jechuudha guyyaa dhingaddaa yaa akkas ilaalte miliyoona takkaa yoo guutne jechuudha hanga ammaa kanaafuu mee seenaatii daawwadhaa waliif daddabarsaa keessan akkuma kunoo sirba galaanaa gaaromsaa goonesan jechuudha galaanaa gaaromsaa sirriitti nu hundi keenya daddabarsineetiin garagaraa namni hundi waliin ga'eeti sirboota haaraa bayan hundaayyuu osoo kuni akkana kuni kana sirba akkana sirbee son jedhe wal jala daddabarsu sirriitti ilaalama aartiin keenya sirrii guddata akkasitti yoo ta'e kanaafuu akka waliif daddabarsitanii laayik wal gootanii irratti wal affeertaniitiin artistoota keenya jajjabeessan isiniif dhaamaa Jorji Abbuu sirba bareeda daleedee hedduu si galateeffannaa dhageessisimee hama carrashaa intabataa Tirrii barsiisaa jira amma Tirrii garuu anuun beeku Simanu ayyee afaan Oromoo sirriitti isin gala burree qeerransa moggaasanii waan salphaan yoo dhaggeeffatan sirrii sirba haadama akkana egaa Jorji Abbuu kana jechuudha sirba Jorji Abbuu isin dhageessifna jenneeti dhufne yoo jaalattan like godhaa video keenyas like godhaa sirba Jorji Abbuu Vision Entertainment irratti seenaatiin laalaadhi daawwadhaa fi like godhaa fi sirboota biraa kana booda kan gadhiifaman yeroo hundaayyuu reaction irraa isinii dalaynaa kan kana dura nu dabree jira kana booda garuu reaction dalaynaa jechuudha maaliifuu amilee artistoota keenyaatti jajjabeessu ta'a akkasuma immoo wanti dalagan san beeksisuus ta'a waan ta'eef kana booda sirboota haaraa bayan kan nuti tole ka jaalanne reaction irraa dalaynaa isiniif dhiyeessina warra seeraan dalagan jenneetiin amannu jechuudha
kan seeraan dalagin akkuma duraanitti kan deeman reaction irra daleen tokko hin jiru garuu warra bareechanii hammayyeessanii dalagan yookaan ammoo qabsoo keenya Oromoo irratti siyaasa Oromoo irratti dalagan kanneen reaction godhuudhaan isin biraan geenya nagaa nufta namoonni haaraa taatan subscribe godhaa hedduu isin jaalanna like illee godhuun irraanfatu bye bye bye